yeroo tokko tokko nama karaa maal tarkaagata attamitti namni mangada wal dhaalannaa jettan namarkaa karaa kan gatu dukkana namarkaa karaa kan gatu dukkana namni gaafa dukkana argu daandii wal dhaala lama namarkaa maaltu karaa gata jennee gaafa yaannu nama attamitti karaa wal dhaala jennee gaafa yaannu kadhachuu waan hin dandeenyeef jilbeenfachuu waan hin dandeenyeef ofirraanfata sadaffa namarkaa karaa maaltu gata innaa jettan inna gaamaa jiran waaqayyoon sodaachuu dadhabu waaqayyoon sodaachuu dadhabu gaafa waaqayyoon sodaachuu dadhabu namni maal godha waldaa dhiisa tuun ta'in of dhiisa of dhiisuudha waldaa dhiisuun of dhiisuu keessa gala waldaa dhiisa harka keessa ol kaasi karaan si banameera adras tasgabbina dhaggeeffadha akkaseera macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 60 lakkoofsa 19 ani waaqayyo ibsaa siifan ta'a ameen jedhamu ani waaqayyo ibsaa barabaraa siifan ta'a ulfina kooti ifa keeti malee si'achi guyyaan biiftuun halkanni ifa siif hin taatu quba keessa nachi ol kaasa inni ifa kooteedha ifa barabaraadha ayyaati sagalee kana irratti gaafan walii wajji ilaalu aduun kee illixxu maaloon kee aduun kee illixxu iddoo tokko tokkotti shaakala fakkaata nami shaakalee maabiraatii hojjechuu hin danda'a garuu hin bada aduun hin lixaa hin dukkanaa ergaan kun garuu aduun kee deebitee hin lixxu amee jedha ayyaakaati yeroo namaaf galgala saayitii 3 siif ganama saayitii 2 waftaan si eebbisu fudhatteetta sababni isaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe an ifaa jedhe maayettan Yesuus maal jedhe an ifaa jedheetu እናንተ የዓለም ብርሃን ናቸው ጀለ ከናብ ኢሳይያስ keessatti akkas jedha aduun deebitee lixxu jedha gara yoo lixxinaa sin deebise akka jedhu dingiliin tokko intalli tokko hin ulfoofti Museen intalli tokko hin ulfoofti Isaayyaas intalli tokko hin ulfoofti intalatti dabaluu isheen beekamu intalli tokko hin ulfoofti harree ergaan qaba mana keefi gaa'ila keefi jireenya keefi jiruu keefi inni cufame banameera nama ameen jedheef waa darbeera ibsaa jechuun maal jechuudha dukkanaan faallaa wanta bade bakkee kan baasu lama ibsaa jechuun maal jechuudha በጣም ጉልበት ያለው ብርሃን የማይነካ ታሶት ረሃዳ ለቫጂያስ ሰገሌ ዋቀዮ ከሳ Yesuus Kiristoos iddoo dhalateetti gurguddoota dhaqee jedha maa ilaalanii ifatu bahe amee jedha ayyaakaati eessatti magaalaa Yerusaalemii magaalaa Roomaati eessatti bahe tiksoota gidduutti diikoos piikaati aanchi kilaadiyaas siin galle aduun kee deebitee lixxu tiksoota gidduutti bahe silazii tiksootiin argaman tiksoota jechuun warra horii eegan lafa Yesuus itti dhalate isa horiin niituun shanalaat raajiyaas kotta akkasan jedhaadha namni si dhiisuu danda'a firii si dhiisuu danda'a gwaadanyaan si dhiisuu danda'a aduun kee deebitee lixxu ayyaachuu attamitti lafa waldaa kana dhuftan maali har'a iddiriidhaa maaliif dhuftan walga'ii mootummaati caljettan akkasiin dhumni ergixanyaan anyine ilaaluufis kottu fayyuufis kottu garuu argiteetta inni gara biraan ulfina kootu ifa keetti mee ulfina isaatu ifa kooteedha irra deebi'aa jira ayyaakaati kanaaf Daawit akkas jedhe inni kaan fardeenin konkolaataan of jaja nuyi garuu maqaa Kiristoos Yesuusin of janyina akkas jedha
ani waaqayyo ibsaa barbaraa siif nan ta'a ulfina kooti ifa keeti malee si'achi guyyaan biiftuun halkan ifa siif hin ta'u aduun kee deebitee lixu jiinni kee ifa isheen hir'iftu ani waaqayyo jedha si'a lama deebi'e ibsaa barbaraa siif nan ta'a barri gadduu keetiin raawwatama ishee kanan dubbachuu barbaadu zana jedhaati barri gadduu kootiin raawwatama jedha nagaam waa tokko siittan hima waan dhageesse namanii gurri kee alagaadha dhaga'eeraarra argeeraarratti hojjedhu namoota maaltu gaddisiise naa jettan waan hin dhaga'e gaa'ela jalqabdee akkas naan jedhan gurra kee dhagee amma jakkeen argitutti waan sanan dhiisin namni seexanni sinaafaaf hin dubbata namoota kan fixe gurra barri gadduu keetiin raawwatama iyyaa irra deebi'e ameen jedha akaati barri gadduu keetiin raawwatama gararraadha maal jedha aduu kee tullixu gajjallaadha barri gadduu keetiin raawwatama namichatu reediyoo bitate reediyoo bitatee ollaan maal gootannaan waa'ee ofii koo dhaga'uun barbaadaa jedhe maal bitate reediyoo bitatee dhagaatti galchee gaafa reediyoo banu kun reediyoo Itoophiyaati jette inni garuu waa'ee eenyu dhaga'uu barbaada waa'ee ofiisaati dhaga'uu barbaada isheen garuu waa'ee Itoophiyaa odeessiti ammas nan dogoggoree jedhee xaafiyaa barbaadee jennaan kun raadiyoo Itoophiyaati Itoophiyaa afaan si biteedhe adara warri mul'ata qabdan warri waldaan beesterii gootan ollaan sodaatina waldaa keessan sodaadha waldaan keenya keessa nama lamatu jira oolaadhaan waraabessa yaaddain aduun kee deebitee lixu yaaddain aduun kee deebitee lixu akkas waan hundumaatti qabamna taanaan idimee keenya malee xoraata baana inni gara biraan gara macaafaadhaan Yesuus warra boo'anitti dhaqe Luqaas boqonnaa 7 boo'aa jiru beekaa warra boo'anitti dhaqe warra boo'anitti dhaqee boo'ichaan gargaar hin gargaarre boo'icha haadha mucaa isa boosuu jalaa du'e sana harkaan qabe isheedhaaf hin boo'aa jiru hin boo'in jedhee dhaqee saaxinicha harkaan qabee lafa kaa'a sadaffaa irratti dargaggeessa nana ka'i waan si qabaar waan ati ittiin jiraattuun sitti fida nama boo'icha si gargaaru buna hin danfisin nama ayizoo siin jedhu wajjin taa'ee haasa'i Yesuus akkas jedhe isin kan biyya lafaa waan hin taane biyya lafaa isin hin jaallattu suuqiin kee kassare gooftaan kee fayyaadha namni si jibbe gooftaan kees jaallata dhimmi kee yoo cufame waaqayyo banamaadha har'ammoo maa'ee koo maal jedhan laa itti nama gaafannaani tokko hin dhaga'a 11tti dabala 12 sitti har'ammoo maal jetta laa dhimma koo jetti yoo jilbeenfatte hin sodaati mucaa koo sirraan kaasa inni ganda keessa si fiisumaa kadhannaatti sin geessu mangistiin nun qaxxarre malee gaazexanyaa gararraa haasofna bayyees waa yaasaamo buna shinii tokko irratti haasaa 100 haasofta shinii lama irratti 200 haasofta kan luqqa'ee coggaarraa kee miti marraba keeti malee itti fufna Zakkaariyaas boqonnaa 14:6-7 abbaan tokko baasanaa dubbisa guyyaa sanatti ifni dhaamochi qorris hin jiru guyyaa sanatti ifni hin jiru dhaamochis qorris hin jiru guyyaa sanatti guyyaan biraa tokko hin ta'a guyyaan biraa tokko hin ta'a isas waaqatu beeka wayyuu kan ameen jettanii afaan keessa isas waaqatu beeka jedhaa yaati guyyaan biraan tokko moo hin ta'a isa moo maaltu beeka waaqatu beeka gaafas yeroo galgalaa'u ifatu ta'a yaa ilaa ergaa dhibe gaafa namatti galgalaa'u siif ifa ta'a ifatu ta'a malee guyyaan hin ta'u guyyaan hin jiru halkanis hin ta'u bakka waa lama isin barsiisa guyyaan hin jiru garuu maaltu jira maa ittiin jedhan irra deebi'aa jedha guyyaan hin jiru guyyaan maa hin
Sheekanan dubbachuudhaan guyyaan maal ifattaa malee guyyaan hin jiru. Taadaa guyyaan maal ami kun maal guyyaa moo halkan guyyaa jechuun uumama ifa jechuun kennaadha. Dhageessanii guyyaa jechuun ilaa guyyaa lammaffaa irraati. Kun uumama. Waaqatu guyyaa lammaffootiif biiftuu tokko uume. Akkuma siinsi uume. Ifni garuu kennaadha. Kanaaf gaafas guyyaan hin jiru. Guyyaan kan keenya miti. Isa waaqa qabuufis isa waaqan qabeefis guyyaan jira. Gin ifni kan keenya. Maalan jedheman ifti kan kootedha ayyaati. Guyyaan kan nama hundumaateedha. Ijoollee nuun kan adda kan nu godhu guyyaa miti. Ifa kan adda nu godhu guyyaa miti. Ifa ifni nuuf kenname jechuudha. Warra waaqa beekanii warra waaqa hin beekne adda addummaan keenya guyyaa miti ifa. Mul'ata Yohaannis dhannee ilaalu. 21 lakkoofsa 22. 23 dubbisi. Biiftuun yookiis ji'i mandarattii irratti ibsuun barbaachisaa miti. Ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti. Hoolichis ibsaa isheeti. Baka. Kana booda maabiraatiin nu jalaa badee gatii nutti dabalanii hin jettu. Lafatu jirtutu ulfina Waaqayyootu ibsaa. Nama sirriitu waldaa dhufe har'a. Waan jalqabdu hundumaaf ati ibsaadha. Mandaricha irratti ibsaan hin barbaachisu. Maaltu barbaachisa jennaan ulfina Waaqayyoof oolicha. Oolicha jedhuwa dubbisime. Biiftuun yookiis ji'i mandarattii irratti ibsuun barbaachisaa miti. Ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti. Hoolichis ibsaa isheeti. Ulfinni Waaqayyoo ibsaa isheeti. Hoolichis ifa isheeti. Hoolicha inni jedhamu kun macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'ee argitu. Gin gudunfaan hoolicha jedhamu kun wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti argitu. Hoolichi Yesuusidha. Yohaannis ilaa hoolicha Waaqayyoo inni. Yeroo tokko karicha waan hin beekneef dukkana keessa waan jiruuf ifa nagannee dukkana gaa'elli keenya dukkana